Jaalalli mul'ata addunyaa kanaati. Jaalalti dubartiidhaaf guutuu seenaa jireenya ishee yoo ta'u, dhiiraaf immoo mul'ata isaati. Kanaaf jaalalli yoomiyyuu ni mo'a. Ashamaa hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo qaccee addunyaa geettan hundatti nageenyi kee isiniif yaa baay'atu jecha yeroo hundumaa chaanaalii kanarratti seenaawwan barsiisoo ta'an akkasumas barnootaa fi viidiyoowwan bashannansiisoo ta'an ni argattu. Kanaaf warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan jalqabaa. Egaa viidiyoo kana irratti seenaa addaa abbaa manaa osoo inni jiru haati manaa isaa lubbuu ofii balleessite. Sababa isin lubbuu ofii balleessiteefis jireenyi nama lamaa badee isinii qabadee dhufe hanga xumuraatti na faana tura. Dubartiin takka yoo maal taate hanga lubbuu ofii balleessuutti geessi laata? Mee seenaa jireenya dubartii tanaa abbaa manaa ishee irraa dhageenya. Maqaan koo Hurrisaa Shallamaa jedhama. Maqaan haadha manaa koo immoo Roozaa Nagaash. Haati manaa koo kan duute sababa kootiin. Akkamitti yoonaan jettan immoo seenaan ishee baay'ee ulfaataadha. Yeroon isaa bara 1987 ani barataa kutaa torbaffaan ture. Roozaanis akkasuma barataa kutaa torbaffaa turte. Yeroo hundaa na laalti. Bakka ga'itti ishee hin dhabu. Maatii kootii fi maatiin Roozaa baay'ee wal jaallatu. Hiriyoonni koo yeroo baay'ee Roozaan akka na jaallattu natti himu. Ani garuu kanaaf bakka hin qabu. Maatiin kiyyaaf kan ishee walitti dhufeenya guddaa qabu. Ani garuu yeroo sanitti walitti dhufeenya maatii sanii hin deeggaru. Yeroon isaa bara 1990 yeroo kanatti ani fi isheelleen barataa kutaa kurnaffaati. Ta'us akka carraa ta'ee anis isheenis kutaa kurnaffaatti milkaa'uu hin dandeenye. Yeroo kanatti carraa ani qabu dhaabbata abbaa kootii keessa dalaguudha. Isheenis maatiin ishee sooressa ta'eef abbaan ishee suuparmaarkeetii baneef. Roozaan amala baay'ee bareedaa fi uumama bareedaa qabdi. Ammas hiriyoonni koo akka isheen na jaalatu natti himan. Ani ammas bakka hin kennuuf. Yeroon isaa bara 1994. Abbaan koo ana duuba waan hundaa abbaa Roozaa waliin dubbatee erga xumuree booda yaada tokko naaf dhiyeesse. Yaadni naaf kaa'es kana fakkaata. Haadha kee waliinis mari'adheera. Kan akka gootu nan amana. Intala hiriyaa kootii waliin jireenya mataa keetii akka qabaattu barbaada naan jedhe. Fedhii koos ta'uu baatu itti yaada jedheen. Hiriyaa kiyya tokko waliin mari'adhee innis akkana naan jedhe. Abbaan kee siif bu'aa keetii. Kanaafuu yaada inni siif kaa'e diduu hin qabdu naan jedhe. Anis abbaa kootiin tole jedheen. Roozaa waliinis jireenya eegale. Roozaan akka haadha manaa kamiyyuu sirriitti na kunuunsiti. Ta'us maaliif akka ta'e hin beeku. Akka isheen na taatu ani isheedhaaf ta'uun natti ulfaata. Yeroo hiriyoonni koo paartii konfiraansii garagaraa haadha manaa ofii qabatanii deeman ani kophaa koondi. Maaliif jettanii yoo na gaafattan garuu deebiin koo hin beekuudha. Nyaata Roozaan naaf hojjettu gaaf tokkoyyuu naaf ta'ee jedheenii hin beeku. Sababuma ishee jeequun barbaada. Roozaan ilma barbaaddi. Ani immoo gonkumaa fedhii ishee kana eeguuf hin barbaadu. Kana malees yeroo manatti hin galu. Isheen garuu jaalala qabdurraa kan ka'e kan hunda nan gaafatte ture. Ani immoo sanbira darbee buluus eegale. Haaluma kanaan waggaa 4 waliin turre. Yeroo kana ani alalaaloo eegale. Kana jechuun shamarran biraa waliin eegale. Kana haati manaa koo hin beektu. Balleessaan koo guddaanis gaafa sanirraa eegale. Dogongora koo fokkisaa kanas irra deddeebi'ee raawwachuu eegale. Hiriyoonni koo yeroo hundaa na gorsu. Immaan dubartii ulfaataadha naan jedhan. Ani immoo hin dhaga'uun ture. Ammas akkasumatti itti fufe. Bara 2004 eebba dhaabbata tokko gara magaalaa Adaamaa deeme. Guyyaan jireenya koo keessatti hin dagannes kana. Sadaas sadii kamsa galgala ture. Akkuma baratame shamarran biraa waliin bule. Yeroo kanatti ani baay'ee dhuge waan tureef of hin beeku. Dubareen ani waliin bules suuraa fi viidiyoo ana waliin of waraabdee haadha manaa kootiif ergite. Anis hatattamaan gara magaalaa kootiitti deebi'e. Yeroo kana mana suuraa sanii fi xalayaa malee homaa hin jiran. Hatattamaan mana keessa suqe. Kutaa shaaworii tokko yeroo seenu Roozaan haadhaan of hutee lubbuu ofii balleessitee anis achumatti of balleessuuf ture. Hiriyaa kootu lubbuu koo baraare. Egaa yeroo kana gaabbiin homaa hin fuudhu. Abbaan Roozaa shugguxii ofiitiin yeroo anatti dhukaasuu heddutti. Abbaan koo na jala seenee abbaan koo sababa kootiin shugguxii abbaa Roozaatiin dhaamee du'e. Ani jireenya nama sadii balleesseera. Kan haadha manaa koo Roozaa, kan abbaa koo Shallamaa,
kan soddaa koo mana hidhaa jiru Abbaa Roozaa jechuu. Yeroo ammaa kana Sweden Stockholm keessan jiraadha. Ta'us harmee koo baay'ee yaadeen jira. Erga biyyaan bahee waggaa 9 ta'uufti. Seenaa kiyyaas akkasiin dhiyaatu kan taasise barnoota guddaa irraa argattan jedheeti furmaatas naa kennitanii fi amma ergaan biyyaa bahee tureera. Ta'us galuu sodaadheera. Harmee koo baay'ee yaadeera. Mee maal haa godhu? Yaada keessan gama koomantii shakuutti jalatti argamuun naaf dhiyeessaa. Gammachuun karaa sobaatiin argamu gatii isin kafalchiisa. Dogongora akka kiyyaa kanarraa baay'isaa of eegaa. Egaa hordoftoota koo seenaan shallamaa horrisaa akkanuma fakkaata. Yaada keessan gama koomantiitiin akka keettaniif isin gaafateera. Ani kan isin waliin ture Shakuudha. Shakuuti warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Yeroo biraa viidiyoo kana fakkaataniin hanga walitti deebinutti nageenya keessan qaccee addunyaa keessan hundatti isiniif haa baay'atu. Bye.